Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa. Odeeffannoo kenna har'aatiin Dr. Amaan Kinniisoo Harargee Bahaatti humna addaa poolisii Oromiyaatiin to'atamu. Hooggantoonni ABO fi gaazexeessitoonni sagantaa bilisummaa Oromoo humna addaa poolisii Oromiyaatiin butamu. Dura taa'aan Koomishinii Gamtaa Afrikaa tarkaanfiin Itoophiyaan seera kabachiisuuf fudhatte sirriidha jechuun sababa COVID-19 haaraa biyyoonni baay'een imala dhorkaa jiraachuu fi biyya Maaleeshiyaatti Chiinii fageenya isaa eeggatee namoota 10,000 ol hirmaachise gaggeeffamu isin biraan geenna nu faana tura. Dr. Amaan Kinniisoo muddee 11 poolisii humna addaa Oromiyaatiin Harargee Bahaa magaalaa Harammayaatti kan butaman konkolaataa poolisiitiin ukkaanfamanii Harargee Lixaa magaalaa Cirootti geeffamuun hidhamuu maatiin isaa nutti himaniiru. Godina Harargee Bahaa magaalaa Harammayaatti muddee 11 gaafa jimaataa poolisiin humna addaa Oromiyaa Dr. Amaan Kinniisoo yeroo isaan mana baankiitii ba'anii eeggachuudhaan isaan butuu kan himtu haati warraa isaanii guyyaa tokkoof magaalaa Harammayaatti ukkaamsanii erga tursiisanii booda muddee 12 gara Cirootti dabarsaniiru jechuun nutti himteerti. Akka haati warraa isaanii kun jettutti Dr. Amaan guyyaa 5 dura muddee 6/2013 Yuunivarsiitii Harammayaarraa barnoota digirii sadaffaa yookaan PhD isaanii xumuruudhaan eebbifamanii kan turan ta'uusaa eebba isaanii ilaalchisuun gammachuun maatii otoo hin dhumin torbaanumallee otoo hin qaqqabin gammachuun keenya gadda ta'e jechuudhaan dubbichatti rifachuu kan nutti hime haadha warraa isaaniiti. Ani ijoolleen guddisaa ijoollee waliin rakkachaa abbaa isaanii mana hidhaatti deddeebi'ee gaafachuullee hedduu ulfaataadha. Kana irratti poolisiin mana jireenyaa keenyas sakatta'uudhaan gabbii nu dhorkaa jiru kan jettu haati warraa Dr. Amaan qabamuu isaanii malee maaliif akka inni qabame akka quba hin qabne dubbatteerti. Poolisii Harammayaa warra isa qaban yoo gaafannu warra Cirootti nu ajaja jennaan qabne jechuun ala deebii addaa nuuf hin kennine. Ajjirri poolisii Ciroo immoo ammatti sanbatarra waan ta'eef gaafachuuf nutti hin mijanne. Guyyaa hojiitti gaafanna kan jettu haati warraasaa namni kun barnootaaf manaa ba'ee waggaa 5 guutuusaa barnootarra ture. Ammaaf yoo oromummaa malee yakki isa hiisuu hin jiru jechuun erga dubbattee booda hidhaa fi ajjeechaan furmaata miti. Mootummaanis dhimma kana itti ilaaluu qaba. Uummannis salphina yaada bilisaa isaa sarbuun manatti itti dhufe kana walirratti ilaaluu hin qabu jechuun dhaamsa ishee dabarfatteerti. Hidhattoonni bilisiginnaa hooggantoota qondaaltota ABO fi gaazexeessitoota sagalee bilisummaa Oromoo ukkaamsanii fuudhanii deemuun ibsamee jira. Amma oduun kun qindaa'etti hooggantoonni qondaaltota ABO fi gaazexeessitoota sagalee bilisummaa Oromoo eessaa akka geeffaman kan hin beekamne ta'uu ibsameera. Humnoonni bilisiginnaa kaleessa ganama mana erga sakattanii booda koompitara jiran fudhatanii deemuun himameera. Seensotaa fi qondaaltota ABO humnoota bilisiginnaan ukkaamsamanii fudhataman keessaa Dr. Gadaa Oljira, Obbo Firaa'ol Jaallata, Obbo Murataa Sabaa, yeroo san hayyuu Obbo Tumsaa yookaan Asaffaa, Obbo Gurmoo Ayyaana, Obbo Geessisaa Kumsaa, Obbo Leensaa Abdallaa, Aadde Liidiyaa Alii, Obbo Asaffaa Fiqaaduu, Ayyaantuu Bulchaa fi Ibsaa Gaaddisaa akka ta'an ibsamee jira. Lola naannoo Tigraay keessatti gaggeeffameen namoonni nagaa akka hin ajjeefamin hima mootummaan federaalaa. Haa ta'u malee jiraattonni kan himan ammoo faallaa kanaati. Mucaan warra malee hafee intalli koomaa keessa jirti, jaartiin ajjeefamte kanneen jedhan taateewwan miidhaa haakimaa fi jiraattonni balaa haleellaa waraana federaalaa magaalaa Maqalee irraa taasise irraa hafan waan himanidha. Ragaa baatonni kunniinis taateewwan magaalaa guddoo Tigraay Maqalee kan lafa jireenyaa uummata gara 500,000 ol taate himanii kunis waan ministeera muummee Abiy Ahmed haleellaa sana ilaalchisuun himanin faallaadha. Muummichi ministeera opereeshiniin waraana federaalaa 328 PLF seeratti dhiyeessuuf kaaba biyyattii magaalaa Maqaleetti fudhateen namni nagaa tokkollee akka hin ajjeefamin paarlaamaatti himaniiru. Waldhabdee waggoota lamaaf TPLF fi mootummaa federaalaa jidduu ture hordofuun ministeerri muummee Abiy Ahmed erga humnoonni Tigraay buufata waraana federaalaa naannoo Tigraay keessatti haleellaan gaggeeffameera jechuun himatanii booda tarkaanfiin akka fudhatamu 3/4/2020 ajajanii turaniiru. Racaalaan wayita opereeshiniin gaggeeffamu irratti maloonni koominikeeshinii hin turre amma tajaajilli bilbilaa harkatti waan deebi'eef BBC'n jiraattota dubbiseera. Nageenya isaaniif jechas maqaan isaanii hin himamne. Dhukaasa cimaa 3/28 guyyaa sanbataa gaggeeffameen dallaa keessaa manneen 4 barbadeesseera. Abbaa, haatii fi obboleeyyan kiyya lamaan battaluma sanatti du'anii reeffi isaanii baay'ee hubame. Waggoota 6 dallaa kiyya keessa namoonni kireeffatanii jiraatanii turan. Kan isaan mudate
ilaaltes baay'ee nama gaddisiisa. Dallaadhuma sana keessatti dubartoota biraa 3 irra miidhaan qaqqabeera. Lamaan isaanii ammallee hospitaalatti argamu. Haati warraa kiyyas miidhamtee jirti, garuu baay'ee miti. Anis qoma kiyyarra miidhameera. Lamaan keenyayyuu hospitaala riifaraal Aydarii guyyoota muraasa dura baane sababii hanqina qorichaa, meeshaalee wal'aansaa fi haakimtootaatiin wal'aansa sirrii argachuun baay'ee cimaa ture. Namoonni miidhaman baay'ee waan turaniif hospitaalichis isaan baay'ee miidhaman irratti xiyyeeffachuun tajaajilaa ture. Wayitaa hospitaala baanuttis anaa fi haadha warraa kiyyaa faarmaasiirraa qoricha akka bitannu nutti himamee ture, garuu hin qaban ture. Mana kuusaa keessas homaa hin jiru. Jireenyi baay'ee cimaadha. Guyyoota 40 darbaniif kunoo gabaa guddaan cufaadha. Wantoota bu'uuraa argataa hin jirru. Nyaata argachuuf mataasaa baay'ee cimaadha. Jiraattonni lubbuu isaaniif jecha Maqalee keessaa baqatanii turan ammallee hin deebine. Eessa akka jiranillee hin beeknu. Sadaasa 28 dura magaalaa Maqalee keessatti dhukaasa meeshaa waraanaa guddaa fi haleellaan boombii raawwatamee ture kan jettu haadha ijoollee 2 kan taate jiraattuun magaalaa Maqalee kan bira. Sadaasa 28 duras magaalaa Maqalee keessatti dhukaasa meeshaalee waraanaa guddaa fi haleellaa boombii raawwatamaa tureera. Garuu guyyaa sanatti naannoo kiyyatti raawwate. Ganamaa eegalee hanga galgalaatti itti fufee oole. Dhukaasni guddaan tokko mana kiyyarra darbee ture. Baay'een sodaanne ture. Daa'imman bahanii turanii. Dhukaasni guddaan tokkos mana jireenyaa gandaa keessa tokko barbadeesseera. Chittis dubartii manguddoo tokko yoo ajjeesu, intala ishee ammoo miidhaa cimaan irra qaqqabeera. Isheenis hanga ammaatti akka malee dhibamtee hospitaala Idariitti koomaa keessa jirti. Ollaan keenya baay'een haleellaan eegaluun dura Maqalee baqataniiru. Anaa fi ijoolleen kiyya kireeffattoonni muraasni manumatti hafne. Sababii dubartii miidhama qaamaa qabduuf baqachuu hin dandeenye tokkootiin garuu guyyaa sana yoo haleellaan cimu gamoo ijaarsaatti argamu kan dhiyeenya keenya jiru tokkotti baqanne. Chittis lafa jala isaanitti dhiyaanne. Halkan achitti dabarsinee bariisaa sagalee namoota dhagahuu eegalle. Ta'us hanga nagaa ta'u hubannutti jenne achuma keessa turre. Loltoonni immoo beela'anii nyaata gaafataa turani. Boodarra loltoota federaalaa agarre. Isaanis waan beela'anii dheebotaniif nyaataa fi bishaan akka kenninuuf nu gaafatanii. Nutis nyaata muraasa manaa qabnu kennineefi amma gabaa muraasni deebi'anii qaqqabanillee gatii meeshaalee garuu baay'ee dabaleera. Sababii hanqina dhiyeessaatiin gariin dabalaatuma deemaa jira. Mootummaan Itoophiyaa nagaa fi tasgabbii biyyattii mirkaneessuuf jecha kutannoodhaan tarkaanfii fudhachuu ishee dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faaqii Mahammad himaniiru. Qondaalli kun kana kan dubbatan yaa'ii rifachiisaa 38ffaa hariiroo misooma biyyoota baha Afrikaa yookaan IGAD guyyaa dilbataa Jibuutitti ta'ame irratti. Dura ta'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa kun itti dabaluun waan dubbatan tarkaanfii mootummaan federaalaa Itoophiyaa fudhate heera mootummaa biyyattii balaarraa baraaruuf jedhaniiru. Kuni dirqama seera biyyoota hundaarraayyuu eeggamuudha jedhaniiru. Goolama siyaasaa naannoo Tigraayitti mudateen booda lammiileen qeerraa buqqa'aniiru kan jedhan Muusaa Faaqii Mahammad gama kanaan IGAD kanneen baqatanii fi qeerraa buqqa'an dandamachiisuuf jecha deeggarsa namoomaa Itoophiyaan taasiftu cinaa akka dhaabbatu dhaamaniiru. Yaa'ii guyyaa tokkoof taa'ame kanarratti kan hirmaatan miseensi IGAD gama isaaniitiin mootummaa Itoophiyaa akka deeggaran ibsaniiru. Yaa'ii kanaan booda ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad miidiyaa hawaasummaa irratti hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD tarkaanfii seeraa kabachiisuuf fudhatame hubachuu isaaniitiif galateeffataniiru. Hooggantoonni biyyoota miseensota IGAD seera qabeessummaa hojii seeraa kabachiisuu keenya hubatanii beekamtii kennuu isaaniif akkasumas Itoophiyaa deeggaruuf kutannoo isaanii waan ibsaniif galata guddaa dhiyeessa jedhaniiru. Lola naannoo Tigraay irratti jalqabee ji'a sadaasa darbe keessa mudate miidhaansa Itoophiyaa irra darbee biyyoota ollaas qaqqabeera. Miseensonni IGAD dhimma kanas kaasanii irratti mari'ataniiru. Lola waraana torbaanotaaf tureen booda raayyaan ittisa biyya magaalaa guddoo Tigraay Maqalee to'achuu erga ibsee mootummaan federaalaa opereeshiniin seera kabachiisuu goolabamuu isaa ibsee ture. Lola kana keessatti namoonni 100 lakkaa'aman lubbuu dhabaniiru. Kanneen biyyuma keessatti qe'ee isaaniirra buqqa'aniin alatti lammiileen lola kana dheessuun gara Suudaan baqatan ammoo 50,000 ol ta'u. IGAD yaa'ii isaa alanaa kanaan rakkoo biyyoota miseensota ta'an keessatti mudatee fi biyyoota gidduutti dhalate irratti gadi fageenyaan mari'achuun dhimmoota deebii hatattamaa barbaadan irratti murtee dabarseera. Seerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad torbee darbe keessaa dureewwan biyyoota alaa Afrikaa kanneen akka gita isaanii kan Suudaan Abdallaa Hamduuk, pirezidaantii Keenyaa Uhuruu Keeniyaataa, kan Somaaliyaa Mohammad Farmaajo, kan Jibuutii Ismaa'eel Umar Giillee akkasumas pirezidaantii itti aanaa Suudaan kibbaa waliin mari'atanii turanii. Dureewwan kunniin rakkoo keessoo isaaniitti dhalate akkasumas biyyoota gidduutti mudate kaasuun irratti mari'ataniiru. Teessoon muummeen isaa Jibuutii kan ta'e IGAD Eertiraa, Suudaan, Itoophiyaa, Jibuutii, Suudaan kibbaa, Keeniyaa, Somaaliyaa fi Yuugaandaa of keessaa qaba. Biyyoonni Awurooppaa gosa koovidii haaraa UK'tti argameef jecha imala dhorkuun dhagahame. UK'tti gosti kooroonaa vaayirasii to'annoo ala ta'ee fi saffisaan daddarbu mul'achuu isaatiin biyyoonni Awurooppaa dhorka imalaa kaa'aa jiru. Taayilaand, Jarman, Faransaay, Itaaliyaa
Xaaliyaan, Niizerlaandii fi Beeljiyeem balallii gara UK'tti taasifamu addaan kutaniiru. Tarkaanfiiwwan kunneen garaagarummaa kan qabanii fi jalqabarraa yeroo muraasaaf kan turan ta'anus gama Faransaayiin imala bishaanirraa taasifamus ni dabalata. Walga'iin gamtaan Awurooppaa wiixata ganama taasifamu deebii qindaa'aa kennuu irratti ni mari'ata. Dhibeen haaraan kun Laandanii fi kibba baha Ingilaanditti ariitiin tatamsa'aa jira. Muummichi ministeeraa Booris Joonsan dhorkiiwwan 4 naannolee sanatti kan labsan yoo ta'u, kabaja ayyaana qilleef jecha dhorkaa laaffachuuf tures akka iddootti deebi'u taasifamu beeksisaniiru. Aanga'oonni fayyaa biyyattii gosti COVID-19 haaraan kun hammaata ta'uusaaf yookiin talaalliiwwan kennamaniif amala addaa agarsiisuu isaaf ragaan qabataman hin jiru yoo jedhan, vaayirasiin kun parsantii 70 isa duraa caala kan daddarbu ta'uu mirkanaa'eera. Seerri fayyaa UK Maat Hancock gosti vaayirasicha haaraa kun to'annoon ala ta'eera. To'achuun nurraa eegama. Bara haalaan rakkisaa ture kana daran rakkisaa taasisuun dhumuufi jedhaniiru. UK dhibeen kun mudachuu erga ibsite sa'a muraasa booda Niizerlaandis balallii hunda hanga ammajii tokkotti addaan kutuusee beeksisteerti. Dilbata darbes imala namoota karaa bishaaniin dhorkuu yoo labsitu, geejjibni meeshaalee garuu itti fufa jetteerti. Biyyattiitti dhorkiin cimaan muddee 14 irraa kaasee taasifamus dilbata darbe namoonni haaraan 13,000 ta'an COVID-19 qabamu beeksifteerti. Kunis riikoordii haaraadha. Faransaay, Aayirlaand, Jaarman, Beeljiyeem, Xaaliyaan, Oostiriyaa, Bulgaariyaa fi Tarkiin biyyoota imala gara UK'tti akkasumas achii gara biyyoota isaaniitti taasifamu biyyoota dhorkan keessaa yoo ta'an, tarkaanfiiwwan fudhataman yeroo hangamiif akka turan biyyarraa biyyatti addaadha jedhaniiru. Maaleeshiyaatti Chiinii seera walirraa hiikuun kabajuu namoota 10,000 hirmaachisee raawwatu dhagahame. Weerarri kooroonaa vaayirasii kanneen sagantaa cidha isaanii guddisanii qopheessuuf karoorfatanii turaniif danqaa itti ta'eera. Haa ta'u malee kaappiiliiwwan Maaleeshiyaa kun tarkaanfii uggurraa namoota 20 qofa hirmaachisu jedhu irraa aanuun namoota 10,000 guyyaa gammachuu isaanii irratti hirmaachisaniiru. Seerota vaayirasicha to'achuuf bahan hunda kan kabaje ture. Kuni ta'umsa ta'uu hin dandeenye jechuu maltu lakkii ta'uu danda'ameera jedhu jarri kun. Sagantichi akkas ture. Dilbata ganama aruuzaa fi arustittiin gamoo mootummaa kuduraa Jaayaa kan kibba magaalaa guddoo Kuala Lumpuritti argamu fuuldura ta'anii, keessummoonni affeeraman ammoo konkolaataa isaanii suutaan oofanii misirroota fuuldura darban. Foddaan konkolaattota hundaa cufamee kan ture hoggaa ta'u, misirroonni keessummoota affeeramaniif qilleensa irratti harka fuudhaniiru. Kuni tarii sagantaa cidhaa yeroo mara itti barame ta'uu dhiisuu mala. Garuu aruuzaa fi arustittiin Taangu'aa Mahammad Haafizii fi Hoosheen Aleejiyaa kaappiiliiwwan guyyaa baraman irraa adda ta'anidha. Misirrichi ilma nama siyaasaa beekamaa fi ministeera duraanii kan ta'e yommuu ta'u, abbaan ilma isaaniitti gammadan kun feesbuukii gubbaa waa barreessaniiru. Erga ganama kanaatii konkolaataa 10,000 caalan akka argaman bareera. Anaa fi maatii koo hundi kabaja guddaattu nutti dhaga'ame. Waan nu hubattaniif seerota kabajuun konkolaataa keessaa bu'uu dhabuu keessaniif guddaa galatooma. Jarri affeeraman 10,000 hunduu suutaa oofanii hanga darbanitti sa'a 3 fudhateera. Haa ta'u malee kanneen affeeraman salaamtaa qilleensarraan alatti waan hunda argataniiru. Dambii walirraa fageenya eeggatanii keessummoonni nyaata argataniiru. Akkaataan nyaata argatan garuu haalaan addaadha. Jarri konkolaataa keessaa otoo hin bu'in fooddarraa nyaata dursee qophaa'ee saamsame fudhatanii qajeelan jechuun miidiyaan biyyattii gabaaseera. Guyyaa gammachuu kana guyyaa tokko booda abbaan gurbicha nama siyaasaa ta'an kun himannaa malaammaltummaa doolaara 500,000 irratti dhiyaateen balleessaa ta'anii argamaniiru. Kanaanis maallaqaa fi hidhaa ji'a 12 adabamaniiru. Biyyattiin Maaleeshiyaa akka haaraatti COVID irra deebi'ee ka'uun namoota hedduu irratti argamaa jira. Walumaa galatti biyyattiitti namoonni 92,000 vaayirasichaan kan qabaman yommuu ta'u, kanumaanis namoonni 430 ta'an lubbuu dhabaniiru. Kabajamtoota hordoftoota maatii Irree Miidiyaa, sagantaan har'aaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Irree Miidiyaa. Irree Miidiyaan humna injifannoodha. Kan itti dubbattan, kan daawwattan, yuutuubii irratti sabiskiraayib godhaa, daawwadhaa, laayik godhaa, waliifis dabarsuudhaan sheer waliif godhaa. Irree odeeffannoowwan garaa garaa qabannee isinii dhiyaanna. Irree Miidiyaa.